jirra miidiyaa kuni qophii yaada marii artistiif gaazexeessaa Malkaa Seenaa wajjin goonu amma kan kallattiidhaan isinii darbu kan qopheesse isiniif dhiyeessu Qajeelaa Ejjetaati. Gama teeknikaatiin kan nu geggeessaa jiru Shifarraa Kamalaa Guddataati. Amma kallattumaan gara gaazexeessaa Malkaa Seenattan sin dabarsa. Tole gaazexeessaa Malkaa Seenaa waamicha jirra miidiyaa asii godhe kabajjee arra istiidiyoo keenyatti argamuudhaan nu waliin marii gochuuf dhiyaachuu keetiif guddoo gammanna baga nagaan dhufte gara jirra istiidiyoo siin jedha. Galatoomi Qajeelaa isinis waan affeertaniif baga deebinee wal argine galatoomi. Anis hedduu baay'ee natti dhaga'ama akka sagalee kee fuuldura kootiin si dubbisuun egaa yoo anaaf ati haaraa miti namoota sagalee kee qofaan si beekaniif mee Malkaa Seenaa kuni eessatti dhalate eenyu maal keessa darbeet eessa jira mee gabaabaadhaan daawwattoota keenyaan itti wal bariseensa isaa. Bareedaa dhagaa. Eessaan si eegalaan beekooni kan inni dhaladhee godina lixa shawaa kan jedhamu kana naannoo Ambootti dhaladhee guddinni koo gara Finfinneeti. Sana booda Finfinneetti haayiskuulii baradhee mana barumsaa sadarkaa tokkoffaa immoo gara achuma godina shawaa lixaa naannoo Tuqulunchiin jedhamutti baradhee sadarkaa lammaffaa Finfinneetti baradhee. Akkuma sadarkaa lammaffaa fixeen egaa kan ifatis kan walitti dhufnee waan dhimma aartii kanarratti walitti dhufnee san boodas akkuma ati beektu egaa jireenyi keenya irra guddaan isaa sana booda kan jiru walumatti hidhataa ture. Walumaanuu gara dirree qabsootti qajeellee akkasii egaa dirree qabsoo baroota dheeraa amma ta'e achi tutturree achi sagalee bilisummaa Oromoo irraa waggoota muraasa hojjedhee amma bara 2013tti bara 2013 booda jireenyuma dhuunfaatti deebitan jireenya irra jira akkas. Gaariidha. Artist gaazexeessaa qabsaa waan kana sadanuu walitti qabachuun baay'ee ayyaantummaadha gaafata. Dhugaadha jiruuf jireenyi keenya kanuma walitti hidhate ture. Malkaa Seenaa mee waan jalqaba Omar sanirraa utuun ka'ee natti tola. Maaliif naan hin jedhin waan an jaaladhuuf waan ati jaalattuuf hawaasa keenya kana dura ittiin nu beekus ittiin yaadachiisudha. Keessattuu ani Omar sanirratti gaaf tokko sirba yaaltee turte isa nan kolfa yeroo hundumayyuu siif waan jalqabaatii meeshaan isii sun na gammachiisa. Yeroo tokko tokko yaadadheen ciisee kolfa. So mee akkamiin gara aartitti dhufte gaazexeessaa Malkaa Seenaa? Gaariidha egaa waan artist jedhamu kana xiqqoo baay'ee naan ta'u beektaan baay'ee ani hin hojjenne gama kootiin waanuma tokko yaalaa turre akka yaadattu gara bara 2003 keessaa fi 2004 gara jalqabaa keessa waan kana baay'inaan kanarratti tattaafataa turre. Waanuma tokko jechuu tattaafanne malee waan sadarkaa artistii nama jechisiisu irra hin geenye gama kootiin akkasumas waan hojjenne. Akkittiin gara waan kanaatti seene akkuma yaadattu biiroon aadaa fi turizimii Oromiyaa beeksisa baasee namoota barsiisee achi leenjisee hojii aartii kanatti bobbaasuudhaaf sanuma keessa dhaqnee akkuma yaadattu gara namoota dhibbootaan lakkaa'amantu galmaa'ee sana keessa hammi taane filamnee barumsa isaa eegallee. Eebba keenyaaf akka ta'us immoo tiyaatira Oteelloo hojjechaa turre yeroo dheeraadhaaf shaakallee tiyaatira sanarrattis akkuma yaadattu Qaasiyoo ta'eetiin hojjechaa ture. Egaa waan baay'ee Leetenaalii biraan hambisin leetenaan Qaasiyoo taatee hojjette aangoo san isin hambisin. Egaa leetenaan Qaasiyoo turre yaadatte yoo ta'e wanni kun nama afuriif kenname ture kaaraakteriin kuni namoota afran kana keessa fiizikaalii baay'ee xiqqaan ture
Leetanaan Kaasiyoon kun nama xiqqoo qaama guutuu ture. So qaama kana fiduu hin dandeenye. Warra kaan iskiriiptii immoo nama kaan caalanatu qabatee aaktii irratti sanatu gaarii ture. Fiizikaalii gaariin turre. Akkuma ta'etti dirqama waan ta'eef uffata natti tuttuulanii baay'isanii natti uffisanii akkasitti waan sana hojjedhee sun ka jalqabaa koo ture. Wanni gara aartiitti nu galche sana ture. Sana booda achiyyuu baanee garee Oomarsan dhaabnee waan kana amma ta'e seenuu eegallee diraamaa reediyoo kan amma ta'e tokko gara reediyoo faanaa kana lafaa irrattis waan akka Abbaa Jaamboo kana diraamaa dheeraa lamman tokko kan Abaaboon barreessitee fi kan achi keessa abbaa barreesse tokko yaadadhu lamman tokko akkas hojjedhee waan Oomarsan kana baay'inaan oofuutti kaanee cinaatti immoo biiftuu baandii Opiidiyoo tokkos yeroo muraasaa fi shubbisuu eegalee ture. Baandii Opiidiyoo kanas egaa akkitti seene ifa gochuudhaaf yaadatta ta'e warra sanatu dhufanii nu gaafatan gaafa eebba keenya. Jennaan si waliin nu mari'anne akkamii waan akkasii kana dhufee jennaan sokee hojiidha waan kana shaakaluun barbaachisaadha nuti jennoo keenya waan siyaasaa irratti jennoo qabnu wal beeknaa dhaqiitii hojjedhu naan jettatu. Si ijoolleen Oomarsan biroonis ulfaataa ture. Asiin waldaan maccaaftuu lamaa bakka shaakalaa nu kennee waldaa maccaaftuu lamaa oollee gama kanaan immoo biiftuu deemnee shaakallaa gaarii ture fiilingiin ture. Sokee wanni karoora qabnaa akeeka qabnaa waan tokko jechuudha qabna fedhiidhatu ture. Amma ta'e tattaafadhee deemsisuu hin dandeenyu inni kun gadhee ta'e na yaadadha. Mucaa boontuu jedhamtu kan uffata aadaa gurgurtu tokko gaaf tokko biiftuu shaakalee bahee yeroo gabaabaa hojjenne ji'oota muraasa hojjenne kan dura filatoo waliin yeroon bo'ee sarbisii biiftuu keessa seenu na argite afaan qabattee darbite dan guyyaa biraa sagantaa waldaa maccaaftuu lamaa irratti wal argine boontuu akkam jedhee nuti fi deematti naan jette Opiidiyoo wayii naan jette. Sana booda nan dhiise bakka sanatti nan dhiise. Opiidiyummaa fi hojjenne aktuaalii ogummaa sana waan jaalladhuu fi lammaffaa immoo isinis hiriyoonni keenya lakkii rakkoon qabu nuti wal beeknaa hojjedhu waan jedhamurraatti itti seenne. Akkas ture akkitti hojii aartiitti seennee achi akkuma ta'e yaadattu sirbuus tattaafattee an sirbuu kana dhaggeeffachuu nan jaalladhaa waan akka walaloo kana barreessuu nan jaalladhaa. Sirbuu kana durumaa baay'een barbaadu. Ofuma kootiif gammachiisa yoo ta'e malee weellisaa ta'uu kana guddoo fedha isaan qabu. Gaafa isin Iyyen ammee asirratti malkaa seenaa waa'ee walaloo ati kaaste anuu walaloo kee hedduun jaaladha. Hedduu anaafiyyuu gaafii keenya isa taanu keessatti bakka itti naa barreessaa turte sana hin kaasna. Ammoo walaloo kee hedduu nama hawwatan baay'ee especially qubee keetiif qubee mo'ataa shaannee barreessitan hedduun iddoo qabaa fi anis sanirraa ka'een qubee tattaafadhee amma nama qubee afaan Oromoo gatuyyuu hin jaaladhu. Maaliif isinirraa waan hin baradheen qaba because isin dhaloota qubeeti anis sanuma ta'us garuu afaan Oromootiin hin baranne turre isinirraa waa'ee walaloo keetii irratti siin jechuu barbaade. Meeyye Oomarsan kuni utuun dhaabbatiniin duratti tiyaatira hoteeluu kana keessatti iddoon ati qabdu iddoo baay'eedha nam beeka. Leetanaal Qaasiyoo jechuun immoo nama bifaan adiidha. Hoteelloon immoo gurraacha. Deesdeemunaan si jaalattee jedhe Iyyaagoon. Mee achi keessatti amma namni deesdeemunaan si jaalattee sochii sanarraa maal argite mee? Waan see ajaa'ibu baay'ee wanni tiyaatira hoteelloo keessatti ture sun waanuma jireenya lafarraa keessatti bakka baay'ee deddeebi'ee nu mudateedha. Dubbiin Iyyaagoon waan sana kaaseef aangoodhaa fi Desdeemonaa fi Qaasiyoo bakka sanaa kaasanii bakka Qaasiyoo qabachuudha. Miti wantichi ol dhiyaachuudha Iyyaagoon. So wal dhabsiisee akkasitti maatii wal ficcisiisee wanni kun
keessuma jiraanne jireenya lafarraa keessatti waan irra deddeebinee waan argaa dhufnedha. Isa dhugaa dubbachuudhaa fi gaafas yeroo hojjennu waan tiyaatira sanaa fiilingii nama qabu kana gahumsi tiyaatirichaa nutumtiyyuu gahumsi keenya gaafasi miti amma yeroo taa'ee ilaalu dhugaa dubbachuudhaaf waan baay'ee guddaa waan baay'ee jajjabaa tokko hojjennee akka turreen yeroon deddeebi'ee yaadadhu wanni jedha. Waan baay'ee guddaa tokko hojjennee darbannee lafatti gannee egaa waan sana keessa kana jechuun baay'ee isaa immoo yaadadhu. Daayaloogii nu gidduu ture kana yaadadhu amma gaasii fi kana ture guddoo isaa sitti himuun baay'ee ulfaataadha dhagaatii akkas ture. Baay'ee chaalenjii qaba ture hin beektaa. Dhugaa yaa dheerina yeroo irraa wanta sana dagachuun hin jira garuu shiroonni yaa godhaan bultii Oteelloo fi Desdeemunaa gidduutti raawwachaa ture. Waan hedduu nama raajuu namoonni waan sana argan hedduun waa'ee tiyaatira sana irratti waan hedduu nama barsiisee jedhanii hedduu qabu. Mee Oteelloon ammam tarkaanfate? Amma silaa barbaachisu sana deemee jira. Akkasumas immoo Oomarsanoo akkamitti ka'e? Eessaa ka'eeti? Eessatti dhaabbate? Egaa kuni waan yeroo dheeraa nu barbaachisa ture kana tokko tokkoon teenyee haasa'uun Oteelloo ani hin beeku gaaniifate irratti walii gallaa waliin gallu dogoggora tokkotu uumame. Bakka tokko tokkotti amma dhugaa qabnaa waan babbades jira. Baay'ee itti dadhabame namni gaafa Oteelloo shaakalu yaadatta maal nyaatee namni kun baay'een isaa nama waan qabnedha. Namni baay'ee itti dadhabameetu hojjetame baay'ee akka malee namni laaqana malee bakka sana ooleetu hojjetaa ture. Achiiti nutis danqaa gidduu seenne kufaatii Oteellootiif Oteelloon akka lafatti hafu nutis warra qooda taphate keessaa tokkuma haqa dubbannoo ta'e. Maaltu ta'ee aadaa fi turizimiin erga nu barsiisee otoo nu eebbisiisiin otoo nu margachiisiin otoo maan godhiin ofuma isaatii fi garee abdii boruu jedhu tokko ijaaree nuti achi keessattis mariin hin gaggeeffamne aktuaalii isaan sana kan godhan dabaa fi miti akka nuti walitti qabamne waan sana sirriitti hojjennuufi. Kana keessatti nuti immoo hundeeffamni keenya gara waldaa Maccaaftuu lamaa fi barattoota yuunivarsiitii waliin hidhata qaba. Akkuma itti yaadattu kan baay'ee sappoortu nu gochaa ture. Barattoota yuunivarsiitii fi warra akka Alamaayyoo Garbaa fa'aa Gaaddisaa fa'aadha. Ijoollee bara sanaa baay'ee isaanii yaadatta. Isaantu baay'ee sappoortu nu gochaa ture. So aadaa fi turizimii fi waldaa tuulamni garaagarummaa qaba. Inni kun gama opiidiyootii, inni kun gama sabboonummaan Oromoo jirudha. So nuti aadaa fi turizimii jalatti hojjechuun barbaanne Maccaaftuu tuulamni bakka nuu kennee wal ijaarree egaa akkamitti akka hundeeffame sattansii dhufa. Nuti Oomarsan jennee of ijaarreetu tiyaatiricha kan shaakalaa ture garee abdii boruutii jedhamee ture yaadattoo ta'e. So tiyaatira kana abbummaa isaatiin kan itti fudhatu abbummaa kan itti beekamtii qabu garee abdii boruutii kan jedhamu ka'ee nuti immoo asii dhiibbaa jala turre yoo yaadatu opiidiyootti dhiyaattu si wanni keessan addan beekamu asii waldaa Maccaaftuu lama jirtu achiin immoo aadaa fi turizimii waliin qabdu maal kan jedhamu. So kana clear gochuudhaaf jecha nuti gareen Oomarsan egaa warra achitti shaakalle keessa nama ijoolleen jajjabduun walumaan baane tiyaatirri kun yoo dhiyaatee garee aartii fi tiyaatiraa Oomarsanii fi garee abdii boruutiin isiniif dhiyaatee kan jedhamu qofa ibsamuu yeroo beeksisni hojjetamu kan jedhu yaada dhiyeeffanne nuti. Lakkii meeshaan qabeenyi kun hundi tiyaatirri kun kan abdii boruuti maqaa abdii boruutiin sossoomuu qaba. Xiqqoo garaagarummaan dhalatee otoo wal-libdeen kun hin ka'in dura magaalota amma ta'e kaanee naannoo Amboo, Gabra Gurraacha kana, Asallaa, Adaamaa, Finfinnee Beeraa fi Yuunivarsiitii Finfinnee galma kiiloo 5 kana keessatti amma ta'e hojjennee baay'ee tiyaatira fudhatama qaba ture. Yaadattoo ta'e Ambootti hojjennee irra nu deebisiisanii maaliif baay'ee jaalatame jechuudha. So tiyaatirichi ammatti dadhabame bu'aan Finfinnee garaagarummaan gidduutti dhalateen
danqaan uumamee tiyaatirichi karaa tafee baay'ee nama gaddisiisa dhugaa dubbachuudhaaf. Yaadattoo ta'e waggaa sana sagantaan gaggeeffamuuf irratti wal dhabne iyyuu Baddallee Biiraan ispoonsar ta'ee Oromiyaa guutuurra naannessuuf tureeyyuu. Garaagarummaa nu gidduutti filateen wannichi achumatti hafee dadhabbiin nama baay'ees akkas karaatti hafee. Wanni guddaan egaa ijoolleen har'a aartii Oromoo keessatti arginu bu'aadhuma garee sanaati achuma keessaa baanitti aartii Oromoo kan amma danda'an warri tattaafachaa jiran. Sanuma keessaa kanuma isin jechuu danda'a. Kanuma marsanitti immoo yoo dhufnu egaa ijoolleen addatti walii galu ijoolleen moor sabboonummaa qabnu garee sana keessattis ijoolleen dandeettiidhaan irra wayyaa jedhamnu walitti qabamnee baanee kana keessatti akkan amma reefu si kaasee barattoonni yuunivarsiitii Finfinnee bara sana turan baay'ee qooda guddaa qabu baay'ee nu gargaaraa turanii warra akka ammarra deebi'ee si kaasuuf warra akka Gaaddisaa fa'aa keessattuu Alamaayyoo Garbaa baay'ee nu gargaaraa ture baay'ee nu faana dhaabbataa ture seenaa na yaadatu. Kaaniif warra akka Jibaat fa'aa nama maqaan isaa dagatamuu hin qabne halkanii guyyaa baay'ee nu waliin dadhabaa ture. Maccaaf Tuulama kana hoogganoota keessattuu obbo Sisaayee Sooressaa amma Asallaa fa'aatti bakka nuti deemnutti nu dhokatanii dhufuu duuba deemanii nama warra nu hordofaa turanii dhugaa dubbachuudhaaf gaariidhaan kaane turre namoota jajjaboo namoota Oromoo keessa jirantu nu gargaaraa ture. Nutis immoo waan tattaafanne irratti fakkaata amma humna keenyaatti. Akkatu interview darbe keessatti qaabte atileetota Oromoo namni jalqabaaf gara Oromootti fide nuyi kana namni sana booda akka biizinesiitti namni lakkaa'ee nuti biizinesii siyyaanni namni kun Oromootti dhufuu qabu Oromoo waliin wal baruu qabu Oromoo irraa qollifatanii jiraachuu qaban ka jedhuun waluma gidduutti teenyee marii goonee akkatti argachuu hin danda'amu waan dura guddaa isaasitti hojjette isaan argachuu keessatti actually so yeroo jalqabaatti barsiisota Oromoo namoota beekamoo Oromoo ofitti finnee Omar Sawaan baay'ee hojjete ati dhiyeenya kana kaaftee beeku warra akka Xilaawun Gasasaa warra akka Teedroos Moosisaa fa'aa fuudhee hanga Asallaa deemnee qophii guddaa qopheessinee so ka'umsi keenya bareeda ture egaa nutis itti fufuu hin dandeenye haalli bara sana ture itti nama fufsiisu ture nuti qabsoo kittii qajeeluu keenyaa wal qabatee wantichi akkasitti karaatti hafee kanneen jira qajeela. Galatoomi Malka waan hedduu kaastee waanan anuu dagadhe keessa Jibaata Alamaayyoo nama hedduu an kabajuuf jaaladhu obboleessa keenya gaarii akkasumas immoo barattoota yuunivarsiitii Finfinnee achi Gaaddisaan siif obboleessatti oola Gaaddisaa Hirphasaa seenaan isaa yaadatu ijoolleen bara san dhugumatti hedduu nu gargaaranii waan hedduus nu wajjiniin ta'ani agartee gaafa eebba isaanii boru barittaa irratti hojjettee natti fakkaata kan galma Minilikii nuti dhiyeessine sana. So Omar san dhugumatti ka'umsi ishii ho'itee beelofnus dheebonnus qabxii barbaachisu tokko tuqnee irraa haa ta'u malee mee fuulduratti Omar san akkamitti yaaddam? Omar san kana deebineetoo mataa walitti qabu yaadni jedhus keessa jira mee akkam maal yaadda Omar saniif? Asirratti mee akkaataatti Omar san dhaabbate irratti waan tokko haasaa tokko ture waan ta'eef duubatti deebi'ee waa jechuu barbaada. Waan kana baay'ee waliin hojjetaa turre ijoollee egaa warra akka Kadir Filatoo, Mo'ataa, Magarsaa, Abaaboo Warqinaatii, Hawwii Eelaa jechuun asnaa qachaa'eluu kana Hawwii fa'aa seenaan yaadatu Faarsee fa'aa egaa tokko nama lakkaa'uu hin danda'u nama baay'ee nu faana ture warra akka Daani'eel Fiqaaduu fa'aa Obsee Xilaawun fa'aa baay'eedha. Zartuun Kaasaa fa'aa warra akkasii turre yaadattoo ta'e garee kana tattaafanna turre amma duubatti deebine yeroo yaadnu guddaa hojjenne waan tuffatamu miti baay'ee hojjenne baay'ee haala ulfaataa bara sanaa keessatti guddoo hojjenne socho'uun bara ulfaatu ture Finfinnee keessa akkasa fedhan
salphaatti akkuma fedhan dhimma Oromoo kana yeroo hojjechuun danda'amu ture. Almost waggaa 17 irraati. Waan guddaa hojjenne. Maaltu ture nuti baay'inaan anumaaf si egaa waan kana waan mura raawwachiisuudhaaf baay'ee kan nuti garsoosa'u. So nuti haalli ulfaannaan biyyaa bahuun dirqama ture. Egaa akka dogoggoraatti isaa ilaalamu nuti biyyaa bahuu keenya keenyuyyuu baruun barbaanne turre qaama nu quunnamee akka laayinii nu mijeessuun ala. So wantoota nu harka turan fuunee lakki nuti deemaa jirraa jennee waan kana kenninee deemuun ofii keenya karaa deemnu hanqachuudha. So dhaamsa akka adaraatti namatti kenninee deemnee adaraan sun bakka hin geenye ijoolleen akkasitti deebi'anii waan sanatti fufuu hin dandeenye wannichi hafe. Waan gara fuulduraatti Omarsan deebi'anii ijaaruu beeku maaliif hin beekta nuti akkatti jirru jireenya biyya alaa kanaan asitti immoo waan kana yoodhuma kaka'umsaaf yaadaaf yoo taane malee asitti biyya akkama jiru kanatti waa ijaarree waan akkasii kana hojjennaan ulfaataadha. Garuu biyya keessatti ijoolleen sun deebi'anii ijaaruu dandeenya. Walitti dhufnee gareen sun hin jira. Ammallee gareenuma sana aartii Oromoo kana keessatti walli qooda guddaa kennaa jiru. So yoo kaka'umsi biyya keessaa ijoollee waan kanarratti biyya keessaa dhimma aartii irra jiran kanarra waliin sirriitti walitti dhufee mari'atan Omarsan deebisanii gadhaabuu waan salphaadhaan natti fakkaatan danda'ama. Galatoomi Malkaa dhugaatti waan qabxii babbareedaa kaaste gaafa deemnu dhugaadha. Eenyuttiyyuu waan dubbatamu miti waan dubbannu miti kana jechuun hin danda'amu. Ammoo just achumatti waan humna keenya fuulduratti gochuudhaaf moo Omarsan ilmoo keenya hin dagannu dhee yaadaan akka kootti ati sanuma yaadni ati naa gumaachite. So Malkaa seenaa aartiin Oromoodhaaf maali? Aartiin artistiidhaaf hoo maali? Oromoonoo aartiidhaan guddateeraa? Artistiin Oromoo biraa ammam tokko ulfina sana argate? Kana lamaaniin sirraa deebi'ee argadha. Gaariidha gaammas akka reefu jalqaba siin jedhe dhimma aartii Oromoo irratti dhuguma aartiin Oromoo ammana guddateeraa guddannee jedhee xiinxalu tokko sadarkaa sanarra waan hin natti hin fakkaatu. Haa ta'uuti egaa akka warra jalqaba waan kanarratti hirmaataa tureetti olaalle aartiin Oromoo siqa jechuu hin dandeessu. Aartiin Oromoo siyaasa Oromoo waliin walitti hidhata qaba. Gaaddidduun siyaasaa Oromoo kun aartii Oromoo irratti gaaddisee gadi qabe. Aartiin Oromoo rakkoo siyaasaa qabnaa rakkoon siyaasaa keenya hin furamnetti rakkoon gama aartiitiin jirus salphaatti waan furamu miti. Waliin hidhata qaba. Kan namaa gabba'ee sin jaaladhee yookaan wayii waan biraa sirbuu danda'a. Kan keenya immoo rakkoo qabna rakkoo keenya qofa haasa'achuu dandeenya. So ammi nuti jaalala sirbinu ammi nu kan dhimma jaalalaa irratti hojjennu keenya xiqqaadha. Siyaasa irratti hojjenna. So mootummaan jiruu fi mootummaan ture dhimmi siyaasaa Oromoo gama aartiitiin gabba'ee akka barbaadametti akka hojjetamu mootummaan barbaanne ture numaayyuu waan sagalee akkasii warra dhaga'u miti. Kuni siyaasa Oromoo irratti gaaddidduu guddaa ta'eetu siyaasaan Oromoo siquu dideeman aartiin Oromoo akkasumatti hin fagaanne bara yaadattoota yeroo nuti biyya jirru numaayyuu wayyaa laatan jedha maalis aartii Oromoo yaadattoota dhangaa faayiloo ilaalu Oromoo qofaa miti kan ilaalu ture bara sana. Dhugaadha filannoon miidiyaas hin turre gaafasi haa ta'uuti habashootatu gaafasi dhangaatu jira jedhanii sa'aatii dhangaatti habashootatu malatti fiigee waa daawwata ture. Dorgomaa ture aartiin Oromoo gaafasi. Amma waan fagaatee hin deemne alagaa dhiisii Oromoodhumayyuu hawwachuu hin dandeenye. Maalii namni keenyas ikonomikaalii haala ulfaataa keessatti hojjetaa. Wanni namni keenya yoo yaadate ta'e birriidhumallee mallaqa ispoonsaruma kanallee waan biraa miti ispoonsaruma kanallee yeroo gaafatamu namni gaafa nuti jirru sana 100,000 gaafataa keenya 2,000 ispoonsara gaafata. Atmis 2,000 nattee waan gaarii hojjechuu miti waanuma eegattee xiqqoo
irraa butadhee shumarraa waa argadhaan malee waan guddaa hojjedhee tanaanis waan guddaa argadhaa keessu sammuu keenya keessas baay'een hin jiru. Sun nu keessatti guddatee aartiin keenya dhaabbatee hafee siquu didee namnis baay'ee maaliif namni filannoo barbaada waan irra wayyaa barbaada. Kan Itoophiyaa dhiiseet namni maaliif kan adii ilaala kan afaan sana addatti dhagee afaan sana addatti jaalatee isa turra ogummaadhaan waa hundaan sirriitti bareedee dhiyaata. Namni filannoo barbaada. Ani namni waan gaarii hojjetee Oromoo biraa deebii dhabaa akka jedhu natti hin fakkaatu. Amma itti argatanii amma itti argachuu baatanii hin beeku. Fiilmiin takkittiin fiilmiin afaan Oromoo keessatti hojjetamte jiru. Fiilmii Eelaati. Eelaa Oromoon hin laalle jiru olmoos yaadatta ta'e. Diraamaan gaariinis yeroo ba'e akkasumatti namni itti dachee ilaala. Oromoon waanuma isaa ta'uu dhabee artistoonni Oromoo ka'umsa dhabanii malee Oromoon aartii isaa waan tuffatu natti hin fakkaatu. Waanuma Oromoo madaalutu gadi hin baane artistoonni keenya immoo rakkoo dinagdee keessa jiru. Egaa isaanis waan agas itti dadhabamee wanni jedhu kana wanni hin taane malee akka waliigalaatti aartiin Oromoo egaa siyaasa Oromoo keessatti kan dura deemu kan tarii waraana bilisummaa Oromoo fa'aa taanee kan qabsoo Oromoo keessatti qooda guddaa akka qabu aartii fi artistoota Oromooti. Aartiin Oromoo jireenya uummata Oromooti. Qabsoo Oromoo keessattis akkas qooda guddaa qaba. Dhugaadha. Aartiin waan hundaa walitti hidhata. Aartiin isa darbe si yaadachiisa. Isa keessa jirtu akeeka kee fuulduraa hunda kan si agarsiisudha. Bareedaadha waan aartii yoo kana jenne. Malkaa seenaa Shaggarii kibba Oromiyaa laalee qajeele. Golboon siif maali? Maalitti yaadatta? Qabsoonoo maali? Qabsoo bilisummaa Oromoo irratti qooda guddaa akkatti fudhatte nan beeka. Waliin turre baanee buune. Haa ta'u malee malkaan seenaa utuu malkaa seenaa hin ta'in dura fiixaa amanaatti golboo ture. Mee deemsa Finfinneedhaa amma golbootti naa jalqabi malkaa seenaa. Waan egaa amma gaggabaabsineetu magartee waa dadarban malkaan seenaa egaa kanan turre saareeda qabu turre gaafa manaa bahu. Malkaan seenaa sagalee qal'aa qabu ture egaa. Innis ijoolleen ture yaadna sitti waan baay'ee xiqqaan ture gaafa manaa bahu. Qabsootti qajeellee akkaataa qabsootti seenne kana yaada ta'u ta'e gara Gindabaratti deemne hojii wayiitiif kan kaameeraa waraabuu isin immoo sagantaa wayii qabattaniiti Adnaan kana fa'aa waliini. Obboleessa Kaayyoo Kufaati mucaan gaafa Abdiisaa fakkaata maqaani. Ana nama Ulii Bullaa jedhamutu gaafas kaameeraa waraabe. Actually ani nan tattaafadhan ture gaafas isin waliin kana yeroo hojjetu galgala immoo kaameeraan barachaa ture achuma Finfinneetti. Na kaameeraa waraabuu deemeen muuxannoo isin horan kaameeraa kana waraabee farda jala fiigee waraabaa oole baay'ee xiqqaan ture. Wanni na waraabe isin mul'atu kan lafuma kana waraabaa oole kan fakkaata. Namichuu yoo waan gaarii waraabde viidiyoo laaleetan birrii si dabalaa naan jedhe. Jennaan namichi viidiyoo yeroo laalu lafuma dukkana kanaa fi wanni miila fardaa kana waraabaa oole. Amma birriin adabali jedhee dhaqee namni addatti ka'e. Amma gaafa Gindabaratti deemne sana yaada ta'u ta'e dubbii wayii kakka'ee jeequmsa wayii tokkotu ture yaadnaan iyyuu akka naannoo isatti sirba dhaabufaatu ture waan ta'e tokko jeequmsa wayiitu ture. Yeroo gallu qajeelaa kootu waraanatti gallaa jedhe kootu obbootti gallaan siin jedhe. Akkana garagaltee na ilaaltee dhugaa keetii naan jedhe. Mee naan jettee harkana jala qabdi hooduu siin jedhe. Achi booda qophaa'ii naan jedhe. Hin dhumate.
Dan egaa situu gaafas quunnamtii namootaa horatee yaadattoote ani ayidii baay'een qabaa. Finfinneetii kaanee qajeellee kan nu gaggeesse gaaddisaa Irfasaa kana ture seenaa naa yaadatu. Mee iddoo kanatti malka afaan kee dammaan qabeedha adatti Oromoon hoggaa dubbatu. Malka gaaddisaa Irfasaa dubbii keeti moo mee bakka sana akka nu hubannaa gaarii argatu firooma dhiigaa hin qabnu. Baay'ee gaaddisaan naannoo tokkotti guddanne naan gafaa gurbaa durbii koo jira isa waliin dabalatanii ijoollee ta'ee gaafa nan jiru waliin mana dhufu turanii. Akkasitti akka faamiliitti walitti dhiyaannatan faamiliin keenya gara Jimmaatti godaane. Jimmatti hin baradhan kutaa saddeetti Jimma yeroo baay'ee walitti dhiyaanna faamiliin nama keenya iyyuu close ta'e akka malee walitti dhiyaanna. Dan Finfinneetti deebi'ee gaafa nan galu innis dhufee yuunivarsiitii Finfinnee seenee ani iskuuliin baradhaa. So laftiin akka firaatti maal jedhee dhufu walumaan turre jireenya kan walumaan ture yuunivarsiitii irraa gaafa rakkoon dhalatee ari'amanis qe'uma keenyan walumaan jiraanna akka guddoo walitti dhiyaanna turre. Sadarkaan obbolummaatti walitti dhiyaanna turre. Anyways gaaddisaan fa'aa akkasii nu gaggeessaniitu qajeellee karaa irratti rakkoon nu mudatee ati namni diillaa irratti quunnamtiin ture ati galiitii ayidii kee sirreeffadhu dhufe malee ayidii kanaan karaa deemuu hin dandeessu karaan rakkoodha nuun jedhanii. Anyways lakkii hin deebinu jennee dindee gaafa qajeellu quunnamtiin diillaa irratti ture diillaa irra nu dabarsuu didee quunnamtii keenyatti mooyyaaleetti nu dabarsuu didee jechuudha. Maaliif inni diillaa yoo nu quunname malee inni mooyyaalee nu quunnamu. Ayidii natti qabattee turte yaadata ture. Kan oomarsanii sunuu wanni hin qabu mallattoo ofirraa hin qabu jennaan mallattoo maaliif hin qabu jennaan kan dura taa'aa waan ta'eef mallattoo hin qabu jettee ittiin akkasitti darbite yaadataa laata. Mooyyaalee irratti quunnamtiin keenya badee gara guyyaa 9 turre. Ani barumsarraan bahe waan ta'eef akkan barumsatti deebi'u gaaddisaan faas jibaat faasa tul deebi'ee qajeelaan akkuma ta'etti gara deemettaa deemu atumaan taatu. Ani gaa namni baay'ees nan beeku. Ati deebi'iin naan jedhanii okey deebi'uu irratti waliigallee yaadatta ati deemtee mooyyaalee gama ceetee namoota quunnamtee ani gaa jireenyuma koo wayii shakka namoota quunnamte kana adda bilisummaa Oromoo miseensota adda bilisummaa Oromoo ta'uu isaanii maalitti hin beeka maaliin isin beekaa jennaan akkamatti amanii naan jedhe. Okay, jennee gallee ati the next day amantee jarreen kana deemtee ani jarreen kana namanuun siin jedhe. Achi booda atin deemtee ani Finfinneetti ol qajeeluufan ture deemtee deebite eegee nabnee nan ture jennaan bakka namichatti kaleessa quunnamnee walaasofni sana deebi'ee dhaqee nama sa'aatii dheeraa taa'een nama sana tokko argee. Maaliif haftee naan jennaan sinii shakkeen jedheen amma maal barbaaddaa naan jedhe amma bakkuma hiriyaan kee jiru nageessiin jedheen amma maal amantee jennaan yaadnoo rakkoon qabu hiriyaan ofii biraan nagayeetti waan fete na godhiin jedheen akkasitti kaanee qabsootti seennee akkas ture egaa waan kibbaagaa maal namni baay'ee beekuudha waan baay'ee irraa guddoo gaariidha yaadan duubatti nu deebistee waan hedduu nu yaadachiisaa jirta so ani yeroo tokko uummata Oromoo kibba Oromiyaa wiirtuu qabsoo warra ta'e kanas galateeffachuu nan barbaada mee malkaa seenaa qabsoo bilisummaa Oromootti 2004 keessa waliinuu dabalabne malkaan seenaa kibba Oromiyaa irraa hanga biyya ollaa lamaan Keeniyaa darbee Eertiraa ga'utti deeme. Achi booda moo malkaa seenaa oduma teenya jirru miidiyaadhaan gannuu bahe sagalee bareedaa
Agammatti namoonni na beekan kan qunnamtii kee hin qabne malkaan maaluma ta'ee jedhanii nu gaafachaa ture. Gaariidha. Namni saba isaatiif ulfina saba isaatiif wareegama lubbuu isaa kenne kabajaa qaba. Kabajaa obbolummaa duraan sii qaburras kabajaan jaallummaa ammas sii qabu daangaan qabu. Mee malkaan seenaa akkamitti kibba Oromiyaarraa gara kaaba Eertiraa godaante. Maal fakkaata haalli achi yoo jaallanoo akkamitti moo gara gaazexeessummaatti dhufte gaggabaabsineetuma waan kanarraa yoo jenne mal gaarii fakkaata. Okay. Lafa dheeraa kibbaa fi kaaba gidduu jiru na gaafatteen gabaabsiteetu kanatti himtaate. Yaadattu leenjii waliin fudhannee natti tole nan jaaladha. Dur nama qawwee baatullee jaan arguun jaaladhu ture baay'een jibban ture. Kibba ga'ee gaafan leenjii galu mooraalii guddaan qaban ture isuma dhugaa dubbachuudhaaf. Natti illee baay'een ulfaanne akkasitti turreetu dhaabumatu egaa hojii miidiyaatiif nu barbaadee normaalii caasaan koo biyya keessatti akkan deebi'uudha. Leenjii fudhadhee biyya keessatti akkan deebi'uuf leenjiin naa kennamee ture. Gidduutti waan akka kaameeraa wayii dhufee dirreema kibbaatti akkan kaameeraa kana fa'aa waraabu. Hawwisoo keessas egaa waliin turre shubbisa maal kana yaalaa turre sirbas turre. Kaameeraa qabadheetan achi gidduutti immoo yaadni saabaa'oodhaaf namni akka barbaachisu ka'ee jaallan afur taanee kaanee Muhammad Raggaasaa yookaan Firaa'ol Jaalataa kan amma mana hidhaa jiru kana Bilistuu Hayyuu fi Gaggaloo Liiban afraffaan anaa akkasitti Asmaraatti qajeellee Asmaraattis qajeelleef egaa akka leenjii hojiinuma miidiyaatiif ture. Waan miidiyaa akkasumaraa hubannoo qabnu ture miidiyaa hordofuu irraa kan dafee muuxannoo isaa fi jireenya akkas waan keessan dabarsine haa ta'u achumatti leenjii nu kennanii nu barsiisanii waan hundasaa nu barsiisanii leenjii fudhanneetu hojii miidiyaatti bobbaanee egaa hin barreessinaa hin dubbisnaa teeknishaanonnis numa turree waraabnaa an dabalataan hojii videograafii na waraabaa dookumentii dhaabaa kana waan bakka itti barbaachisu deemee na waraabaa edit godheetan bakka itti ergamuu qabutti erginaa. Akka waliigalaatti gara waggaa 8 gidduudhaan Saabaa'oo irra ture. Yeroo gaarii ture kaanis bu'uurri keenya kibba gaa kan Oromootti numa kee kan itti of barree jennee gaa kana keessatti namoota baay'ee jira jaallan baay'ee jira bakka kan akka sadarkaa lubbuun jiraachuu kan malee sila akka baay'eetti hin jirru beekta. Of eegnee akka har'a logeenya lubbuun jiraannu namoota baay'eetu jireenya keenya keessatti qooda qaba. Asmaraanis egaa dhugaadha akka kibbaa hin beeloftuu hin dheebottuu qabsoo keessatti egaa sanaa miti chaalenjiin guddaan namoota waliin jiraattu waliin qabsooftu waliin jiraachuu danda'udha. Beelaaf dheebuu miti qabsoo keessa turreetti bara 2008 waan mudate kana waan tatta'e kanas hin beektaa sana foortokiinsis dhalatee waan baay'eedha ka waan asmaraa kana si hangasii waan isin jiru beekun waan baay'eetu jira akkasitti turree warri waliin turre kun egaa kaan akkuma koo bahee jireenya dhuunfaatti jira warra akka boruu barraaqaa fa'aa warra nu leenjisee warra sirriitti dhugaatti waan wanni jennee akka baanu nu godhe warra akka boruu barraaqaa fa'aa murataa sabaa yookaan malkaamuu fa'aa warra mana hidhaa jira. Warra akka Andu'aalam Gammadaa fa'aa warra akkasitti kan leenjii nu kennee hojiitti wanni taane bara dheeraa achirra turre egaa achi immoo haaluma tokkoon gara jireenya dhuunfaatti deebi'uu dandeenya. Kanuman siin jechuu danda'a waa'ee qabsoo kana baay'ee tuquun barbaachisu fakkaata. Waa'een qabsoo kuni keessaayis baatu ishiis keessaan baatu qabsoon
suma wajji sochooti. Mee malkaa dhugaatti itti dhiyoo turte yeroo nuuf haalli zaliil ture yeroo nuuf halkaniif guyyaan gargar nu ba'uu dide ture itti dhiyeenyan iddoon ati turte sun immoo odeeffannoo gahaadhaaf mijataadha. Atis immoo gaheen kee gaazexeessadha. Hawaasa Oromootiif waan dhugaa waan qulqulluu hojjechuu irratti dirqama dhaabni sitti kenne ba'aa turte. Haa ta'u malee nuti immoo iddoon nuti turre sun afaan qawwee ture jiraachuuf dhabamuu keessa so nurra isin wayya odeeffannoo san isin qabda nuti garuu kanumaan beekne kun namtii namoota xiqqootiin nuti afaan walitti qawwee keenya walitti deeffachuu geenye. Mee maaltu jiraachi gidduudha waan gabaabduu ishii maalidha wanni sun maaltu uumame akka gaazexeessaa tokkootti ati gaafattee jara wal dhaban sana. Qabsoo keessa gaafa jirtutti akka gaazexeessaa tokkotti walaba taatee gaafachuu tokkoffaa qalbii nuti keessi hin ayyamu maaliif akeekatti qabsooftuuf kaayyootti qabsooftuuf qabda ati qaama qabsoo sanaati gaazexeessaa walaba taatee waan kana adda baafachuudhaaf sochiitti gootu jechuun namni totoo si ayyame iyyuu atuun gootu jaalattee osoo hin taane dirqamatti gaafa saayitii qabattaa kana turre gaafte anoo kana siin jechuun barbaadu waan kana yeroo masaa gaafa eeggate beeku barata engoona ta'a soo kabbaanii waan dheeraa naasaamuu yookaan barreeffamaan dhiyeessuun hin danda'ama garuu akka walii galaatti wanni ture qabsoo Oromoo keessatti daameejii guddaa dhawumee lubbuu nama baay'ee nyaatee hin beektaa kibbarraa wanni asmaraarraa ka'ee kibba hunda dhaqqabee balaan dhaqqabsiisee qawween tokko akkamitti akka dhuftu hin beektaa. So qawween meeqa akka diinatti galee qawween sun egaa lubbuu nama tokkotti kafalamee bakka sana ga'ee dogoggoruma hooggansa waliigalaa jechuu dandeessa. Abaluu balleessa ammatti yoo jenne waan baay'ee jenne irra gaafa sana garuu si gaddisiisa. Gammoojjiin Eertiraas dhiiga ilmaan Oromoo baay'ee nyaatte bara sana namoota hedduutu dhumate gamaa kan qabu baay'ee tokko lama miti akka malee ta'e waan dubbatamne seenaa hamaatu jira. Eertiraa kana keessa akka ture bara sana sadarkaa sardiidaan harka namaa baattee deemu ture. Lubbuu baay'ee bade yeroo fi bakka qabatan natti fakkaata yeroo dubbatamu tarii caalaa immoo hogganoonni kunis gabbaanii bara tokko haasa'uu danda'u jennee bara 2010 waan akkasii viidiyoo normaalii warra qoratu waliin deemeen viidiyoo waraabaa ture wanni ture yoo dhageesse Oromoo irratti akkas waan akkasii raawwataa akka jiru baay'ee waan sirrifachiisu ture namoota jajjaboo baay'ee nyaate warra akka Yohaannis Oljiraa fa'aa nyaate warra akka Darajjee Waltajjii fa'aa nyaate darbe madaa guddaa yaadattoo ta'e kan nuti yeroo qabsootti seennu dhaabitti fottoqiinsa biraarraa dandamatee isaa xiqqoo gad of jabeessuu jirutti nuti qabsootti makamne fottoqiinsa kan akkuma namni wal yaamutti bara qaacaa jedhan sanatti ture sanarraa qabsoo dandamachaa jirutti seennu nuti turre egaa waggaa 67 keessatti fottoqiinsi biraa deebi'ee dhalatteen daameejii guddaa ture nutis akka dhuunfaatti wanta xiqqootti miidhamne irraa namni kaan lubbuutti dhabe miidhaan kan keetii miidhaatti hin fakkaatu. Anammatti kana baluutu balleessee baluutu tolchee jechuun dandeenyu gaafas waan nutti fakkaate jechaa baane irraa amma ammatti lubbuu badee fi qabeenya manca'ee fi qabeenyi deebi'ee dhufaa lubbuu badeef namni gaafatama fudhannee gammoojjiin Eertiraa akkasitti lafee ilmaan Oromoo baay'ee nyaatee tafeen waan ammatti kanuma jettee waan salphaatti haasoftu miti namoota waan kana caalaa ibsuu danda'anis ni jiru isaanis tarii bara tokko gabbaanii dubbatu ta'a garuu madaa guddaa waan baay'ee dubbachuun ulfaatu jaarmiyaa Oromoodhaaf qabsaa'uu bahe gidduutti fottoqiinsi dhalateetu lubbuun nama manaa badee jettee waan haasa'uu dandeessu miti amma yoo haasofnes waan propagaandaa fakkaatu taasoo ragaa baay'eenis ni jira. Bara tokko yookaan hin barreessinaa yookaan hin dubbanna gabbaanee Oromoon garuu seenaa sana beekuu qaba eetan namana.
ilmaan isaa baay'ee achi keessatti hafe qabsoof ba'eeti. Anyways bara ta'e dubbanna kan. Galatoomi malkaa seenaa qabsoo dhumti maqaan ishiitu jajjabduudha hadhooftudha dhugaadha. Egaayyuu bishaan mataa bu'anii qaama kaan hin hanqatan isa jedhanii kan mataadha. Miidhama hamma hin dhaabbanne kibbattis hirree hammam ga'utu bittinee lubbuu nama meeqatu itti darbee sana keessa darbaniiti kunoo har'a jaallan gaafasitti hidhamanii kaan moo humnuma addaatiin ba'anii too seefoo godhaniitu waraana bilisummaa Oromoo dandamachiisee miila akka Jaal Gammachuu Abbooyyee fi Jaal Goollicha Dheengeefaa. Anyhow walumaa galatti malkaa seenaa amma maalirra jirta? Bara 2013 dhimma dhuunfaatii fi asmaraatii bahee sana booda hin deebine dhugaa dubbachuudhaaf ani guyyaa tokko qabsoo keessaa ba'eetan jireenya dhuunfaatti bobbaaka jedhu abjoodheellee hin beeku sagantaa akkasii hin qabaanne. Egaa waan Eertiraa kana beektaa yeroo tokko mana hidhaa bal'aa keessa jiraachuudha. Eertiraa kun abdii kutachiisa. Eertiraa jechuun dhugaadha qabsoo kana gargaaraa turanii qabsoo kana gargaaraa turanii Itoophiyaadhuma ittiin hoggaruuf malee akka ta'uuf dandeessee dhaabbattee biyya kee bulfattuu fi miti. Gartee waan gamada dheeraa miilatti siidhanii fagaadheetti yeroo deemtu buteeta ofitti si deebisa. Eertiraan akkasitti gamada nutti geessetu achi deemne yeroo jennu duubatti dhufutti. Qabsoo namnumti qabsaan asmaraa taa'een qabsaa hundarra jira yaaman dhugaadha qabsoon bakka si barbaadde taa'uu qabda. Namni baay'een asmaraa taa'ee qabsaa hin barbaadu. Anis carraa bahuu na mudateen booda asmaraatti deebi'uun barbaanne hogganoota kiyyattan haasa'ee dirree kibbaan deema jedhuun kaasee dirree kibbaan deemtuun deebita deebii kan jedhamu natti dhufee egaan deebi'eetan hafee akkasittan bara 2013 irraa kaasee anoollee dhaqee baqattummaa galmaa'ee biyya sadaffaan deema maal kan jiru kana sammuu koo keessan turree biyya sana dhaqee yeroo dheeraa booda deemee galmaa'ee namoonni waliin turres namoonni tokkos puush nu godhanii akka deemnee baqattummaatti galmuuf nu taane malee ani noormaalii qabsoodhaan itti fufeen sagantaa qaba ture. Akkasittan bahee amma biyya Kanaadaa magaalaa Edmonton jira. Kana ammoo waan miidiyaa kana nan jaaladhaa sagantaan itti qabammasii jireenyi biyya kanaa dhuftee gaafa haaraa qubattu salphaa miti salphaatti dafee laayinii siin qabatu amma tokko sirreeffanne irraa waan miidiyaa kanatti deemnee isa malka waa'ee like miidiyaa mataa keetii yookiin immoo Oromootti as bahuu keetii kana gara dhumaan itti dhufuu barbaada. Malkaa seenaa qabsoorraa garaa kutatteetuma amma dhaabbatte moo fuulduratti ni qabsoofta? Beekogaa karoora akkasii baafattee qabsoo beektaa bara dhufurraa eegalee qabsootan seenaa nan qabsaa yookaan bara 2022-2023 irraa ka'itan qabsaa jettee qabsooftu wanni Oromoo kun dhuunfaatti si aarsaa qabsoorraa abdiin kutannee natti dhaga'ama dhugaa dubbachuudhaaf warreen kaleessa manaa ba'e waggaa bara 2004 fi hanga har'aa gidduutti namoonni wal beeknu walakkaa ol dhumatee humnumti nuti gara nama 80 walillee jenne keessaa xiqqaatte walakkaan hin jiru har'aa. Shamarran 13 walillee jiran keessaa shamarran meeqa ja'a yookaan 7 hin ta'ani kan lubbuun jiranii inni waan meeqa sunsi keessaa hin ba'u wareegamaan guddannee wareegama keessa jiraannee
qabsoo akkanatti inni si keessaa waan ba'uu miti immoo akkas immoo bara 2002 fi akkasitti baheetti deebi'a yookaan jettee waan karoorfattu miti. Akka waliigalaatti garuu haalli Oromoon keessa jiru akkatti waa dubbattu si wallaalchisa, akkatti waa hojjettu si wallaalchisa, eenyu waliin maal hojjetta rakkisaadha. Kanaaf jecha callisuu wayyaa kan jedhutan fudhadhee taa'e malee dhugaatti warri kaleessa saabaa keessa waliin turre baay'ee natti dhaga'ama, hidhaa jiru, baay'een gaddasuma dhugaa dubbachuudhaaf jaalla waliin turre Mahammad Kibbarraa kaanii ammas maraatti waliin deemne Mahammad Raggaasaa hidhaa jira. Falmataa Malkaamuun fa'aa mana hidhaa jiru. Itti dhaga'ama galtee teessee waan kana yeroo dhageessu si gaddisiisa. Garuu haalumti waliigalaa Oromoon keessa jiru garamitti iddoo kam jaarmiyaanumti yoo akka jaarmiyaatti dhaabbatee kan hojjetu siin jiru kan hojjennu waliin jettu jiru. Namoonni dhuunfaati gama kanaan amantoonni jettu jiru. Amma diinatu xiqqoo nurratti jabaatee jennaan walirraa tasgabboofnee gartee waacna malee yaadattoote waggaa tokko waggaa lama dura Oromootu waliin guraa ture feesbuukii kanarratti laayivii bahee kan iddoo kaasaa ture Oromoo. So qabsoo akkasii keessatti hirmaachuurraa dhiisuu wayya. Gatiitti baafne irra qabsoo akkasii keessatti qabsoo maqaa gandaatiin ka'u keessatti qabsoo dhimma adda addaatiin ka'e gatiitti baafne irra qabsoo keenya gartee kan namni baay'een itti wareegamee bakka kanaan ga'e rakkoo guyyaa tokko guyyaa lama ta'anii furuun danda'amuun dhaqee gatii lubbuu nama kafalchiisee lubbuu namoota baay'ee fudhatee roonni deemaa ture argine. So ammas diinatu nutti jabaatee gamaa gamana waa daddarbachuutti jirra malee guyyaa tokko diinni nurraa dhaabbatee namni nurraa tasgabbaa'ee hidhaan nurraa ka'ee jennaan walitti deebina. Oromoo walitti deebi'a wal balaaleffata. Ammumaa ulaale inni tokko yellow movement jedheetu waa jedha. Inni kun immoo warra yellow movement jedhee diina wal arrabsuu dhiisee diina addan hin baafne gartee walumatti qabee Oromoo hidhaa jiru dhiisee walitti garagalee namni kun jaarmiyaa tokko keessa rakkoo namni giruuppii namni ka'ee so qabsoo akkasii keessatti ammatti hirmaachuun natti hin fakkaanne. So namoota gammachiisuuf qabsaa'uun irra hin jiraatu saba kootiif waa'ee hojjechuun danda'a jedhee yoo namane malee yookaan immoo jaarmiyaan jiraachuu qofaaf miti. Jaarmiyaan tokko jaarmiyaan qabsoo jiraachuu qofaaf yoo qabsoon gaggeeffama ta'e sunis sirrii miti. Ammatti haala jiru laaluu so gara fuulduraatti egaa waan dandeenyu numa goona jedhee kan yaada. Hedduu waan nama yaaddeessu nama aarsu garuu kanas ta'e sanas dhugaan yoomiyyuu immoo uummanni Oromoo dhugaasaa hin argata. Hedduu nama boonsa hawaasni qabsoo warra geggeessantu warra siyaasaaf aangoo barbaadaaf uummata kana qabsaa'ota gidduuttis uummata kanas waan inni fedhu yeroodhaan akka hin argamne yeroo baay'ee walitti bu'iinsi uumamee kuni uumamuunsaa qabsoon keenya akka yeroodhaan bakka hin geenye tolchee walumaa galatti hundumtuu yeroo isaatti deebii ni argata. Tole amma gara malkaa seenaatti hin deebi'a. Malkaa seenaa qophii wayiis ni qabaa. Ammas gaazexeessummaa hin dhiisuu. Hawaasa kootii karaa dandeettii kootii moo wayiin hojjedhaa waan ta'eetu jiraa jedhame ani oduudhuma gaagolaadhaan dhaqqabee maaliif na odeeffatteen jedhin kaatis akkasumatti nama odeeffattaa. Mee malkaan seenaa fuulduratti maaliin gadi ba'uudhaaf jira? Kanaaf ani kaase ani ammatti egaa akkan siin jedhe waa tokko tokko sirreeffachaa jira. Ammas hin argita waan biraa immoo Oromoon amma gartee waliigaluu nuti waliin lama aniifate lama taanee waa hojjechuu akka hin dandeenye waan amma agarsiisu mallattoo gartee katatta'u kana gartee mana manatti namni laayivii gabba'ee maal miidiyaa neetwork loot waan baay'ee lakkoofsan qabu. 3-4 ta'ee sila namni waliin hojjete namatti bareeda. Beeki kun rakkoodha namni waliif ajajamu jibbu
namarraa ajaja fudhachuu jibbu yookaan nama jalatti hojjechuu yookaan namaan qixxaattee deemuu jibbu. Isa kanatu waan akkasii fide kunis balaadha qaba. Dhugaa. Gabbayeetuma namni gartee qajeelfama tokko jalatti hin hojjetu gabbayeetuma akkati fakkaatetti bilisummaa namaa sarbuu mitanii at least waan jedhamu kana walitti qabame namni yaada wal fakkaataa qabullee bakka tokkotti walitti qabamee otoo waa dubbatee irra gaariidha. Sananni tattaafataa ture ammatti gama tokkotti goree gaman faarsuu fi balaaleffadhu kana maaliifi ni diinaa fi uummata qabsaa'ota gidduu jiru akkuma jirtu ta'ee qabsaa'otuma gidduu iyyuu falammiin jiru bal'aadha. Kanaafan waan baay'ee irraa fagaadhee taa'ee so isa tokko bira darbee kanaafuu yeroo dhiyootti of danda'ee wayin hojjedheen yaada yoo rabbiin na gargaaree waa sirreeffadheera torbanitti illee guyyaa tokko waan hojjetamuu danda'u nan hojjedhee abdadha. Waan gaariidha malkaa seenaa hedduu yaada babbareedoo bilchaatoo nu eenyu gumaachite. Malkaa bultii ijaarrattee jirta. Siyaasumaan qofa wal cinquun qabnu gara bultiittis dhufnee mee bultiin kee maal fakkaata malkaa seenaa? Bultii ijaarrattee fuutee amma rabbiin ji'oota muraasa dura ijoollee lakkuu naa kennee amma haadha manaa koo fi ijoollee koo waliinan jiraadha. Gammachuun qabaa galanni isaan badiin egaa kanatti qooda namootaa jira. Namoota ammarraatti nu bira dhaabbatanii nu gargaarantu akka biyya kana dhufnu namoota nu gargaarantu jira. Isaaniifis egaa galannaa ta'u akkasitti jirra. Malkaa seenaa ijoollee lama argatee lachuu shamarranii jedhan. Ayyee malkaa ijoollee kee maqaan isaanii eenyu? Maqaa isaanii kana namni amma bara kana naanaatii siin na'uu achi qabii as qabii baay'ata. Atis moo naana'ii moo siifannaa ittee baaste mee natti himi? Egaa waanuma dhuunfaatilleedha ani jaaladhu maqaa akkasii kanallee hin jaaladhu maqaa isa Caaltuu Caalaa Fayyisaa waa maqaa Oromoo akkasii kanan jaaladhan ture ammas maqaa akkasii ittiin baafne ijoolleen ani hin beekta haadhaaf ilma tokkicha rabbiin egaa kana laalee na fakkaata al takkatti lama naa kennee maqaa wal fakkaatuudha itti barbaanne ijoollee kana jechuun tokkoffaa biyya kanattis ijoollee warri adii kana waliin yeroo jiraatan egaa maqaa yaamamuun akka rakkanneenneet maqaa gabaabaa fi maqaadhuma wanni jennee barbaanne malee silaan hawwiin koo Caaltuu fa'aa waan akkasii ture aadaa fi gadaan itti baafatte. Aadaa fi gadaa baafatte. Waan baay'ee bareeda. Gadaan garuu yeroo baay'ee maqaa shamarranii miti jedhu ati akkamitti ilaalte waan sana? Gadaan maqaa dhiiraati jedhu maqaa shamarranii miti jedhu ani adwannoo hin beeku anaaf ta'e gadaan anaaf siistamiidha sirna bulchiinsaati. So ani sirna bulchiinsaa keessatti egaa waan jeendarii adda baasu sirni bulchiinsaa kun dhiira yookaan dhalaadha waan jedhamu keessaan argine ani balaasama kanaan baafanne mucaa keenyaan maqaa soo gadaadha sirnicha siistamicha so maqaan siistamichaa immoo lakki dhiiraa dhalaadha kan jiru kan namoonni waluma baruudhumaan I think maqaan gadaan kan dubartiinis qooda keessatti qabdi gadaa actually kan gadaa hoogganu kan gadaa bulfatu dhiira waan ta'eef kun maqaa dhiiraati. Ani gadaa siistamicha amma Oromiyaadhaan dhiiran jettu dubartiin jettu namoonni Oromiyaan akkas taatee biyyi keenya irratti jetta still wanni barmaatumaan waan dhufeedha malee ani akkasitti yaade sirna siistamiidha. Siistamicha kan maqaa ijoollee kootii baasa. Gaariidha iyyaa wanni hundumtiyyuu yeroo baay'ee ofirratti abdiifaa yaada mataa ofiitiinis jechuun nama barbaachisaa. Nama sirna gadaa kana sirna gadaati. Gadaan maqaadhuma dhiiraa isa ba'uun argee yeroo jalqabaatiif
malkaa seenaa daa'ima isaati gadaa baase. Kanan dhagaye waan gaariidha. Namni hubachuu danda'a. Kanarraa hubannoo gaarii argachuu danda'a. Tole malkaa seenaa gara xumuraatti deemaa jirra. Malkaa maaltu si hafime maal ibsachuu barbaadda? Dhaamsa jaallan kaleessa wajjin turte arras dirreedhaaf falmaa jiru. Isaaninoo maal jetta? Ani dirree siifan isaa waan inafe jette wajjin kunoo waltajjiin keeti. Mee sanatti darbuu koo dura gaaffii si gaafadhu ani. Hojii keessumaan hojii jalqabuu barbaadde kootu. Amma egaa qajeelaa almost gara waggaa 17-18 ol beeknaa. Dhugaadha. Amma umuriin kee meeqa ta'e? Umurii kanaan badaan himadhu beektaa? Akka carraa ta'ee waraqaa eenyummaa kanaadhatu nama saaxilaa deema. Ani amma silaa odoo natti tole garuma 20 kana keessan himachuu barbaada. Bara wal beeknus achuma himattaa har'as achuma himattaa naan jechuudhaaf waan deemtu ta'e afurumaan naa qabi. Duwwaa tokko duratti dabaliiti. Okay, waggaa bara wal beeknus actually 30 seentee turte gaafa si rakkoon qabu. Ati yoo gama jireenyaatti nama maalirra jirta? Maal socho'aa jirta? Maal hojjetaa jirta? Dhimma siyaasaa Oromoo irratti qooda akkamii baataa jirta jechuun egaa nan dhagaa waan tokko gama jireenyaatiin maal yaadda? Bultii horattee maalirra geesse? Galatoomi. Gara bultiitiin itti yaadan jira. Abbaa Abdiwaaq mo'amuma koogaa tarii waliinis fuudhuu dandeenya. Waan atis akka maqaa ijoollee keetiif gadaa baaste abbaaf ilmi waliin fuudhanii haa jedhani Oromooni. Waa'ee bultii kana fuuldurattiin yaadaa jira. Ammatti ifaa miti. Waa'ee siyaasaa Oromoo irraa waan siyaasaa Oromoo wanni hin dubbatamne hin jiru. Yeroo baay'ee ani wanni siyaasaa Oromoo kanarraa laalu siyaasaa beekuuf sabboonummaa yookiin waan tokko qabaachuu qofa miti. Siyaasaa yoo beekte waa'ee walii abboomamuu isa duratti tokko kaastee turte. Waliif abboomamuu irratti rakkoo qabna. Saba sanii dhaabbanneenaan hoogganummaa fedhuu miti. Saba sanaaf ajajamnee saba sanaaf jecha waliigallee quuqaa kan hin qabne tokkummaan yoo qabsoofne qofa kan bu'aa hawwamu sana argachiisuu dandeenya. Garuu yoommoo isa hin goone ta'e fedhii kiyyaafan deema sababa Oromoo godhadhee fedhii mataa kootitiif. Yoon garuu Oromoodhaaf kanan deemu ta'es naafsi gidduutti wanni waliigaltee nu dhoowwu hin jiru. Galmi keenya yoo tokko ta'e. So siyaasaan Oromoo kun amma rakkoon jirtu garuma mataati. Gara mataa kana moo akkatti isaan saba isaanii kanaaf dursa kennuu didan naan galu yeroo baay'ee dhaaba baay'isna. Dhaaba baay'isuun dimokiraasii bal'isuu miti. Dhaaba baay'isuun humna godhachuu miti. Saba sanaaf yaadde taanaan dhaaba wal dorgomsiistee dirree dimokiraasii bal'isuuf dhaabni lama Oromoof hin ga'a. Maaliif walirra saba sanaa kan bu'aa buusna jedhaniitoo yoo dirree dimokiraasii bal'isanii yoo bulchiinsa isaanii kan miidhagsanii jechuudha. So kanaafuu ani siyaasaa Oromoo akkin itti ilaalu dhaabonni siyaasaa Oromoo mataa walitti qabatanii gaafa afaan tokko dubbatan Oromoodhaaf gaafas furmaata qaba. Gaafas Oromoo humna argata. Kanaan achitti garuu ammatti siyaasaa Oromoo laaluun bitaa mirga si dhoowwaa namoonni tokko dhaaba tokko jala suuqamanii miseensa dhaaba sanaas miti akkuma arganitti yoo ati waan tokko jette gantuu yoo ati eenyu jette gantuu hiikaan gantuu yeroo baay'ee maalirraa akkamitti
maaf gantuu namni namaan jedha. Yeroo baay'ee waan inni itti amanu dhaaba tokko Oromoon waan inni qabu waaqa tokkicha itti amanu qofa waliin qaba. Dhaaba garuu yeroodha. Yerootti dhaabni dhaabbachuu danda'a. Dhaabni jijjiiramuu danda'a. Ammoo ilmaan Oromoodha. Inni tokko asii gantuu jedha. Inni sunis achi kamtu kam akka gane bitaa si dhoowu. Si galchi. So ani siyaasa Oromoo ammatti furmaanni ishii yani taa'anii mari'atuu kanatti naman dhiifama. Marii sanaan isaan dhufu miti. Inuman dhufne nama filannoo fuulduratti deema jedhanii yaadaa jiru. No. Geggeessineen golgaa godhatu ani amma eenyummoo yoo naan jette Abiyyifaa moo waan hin jedha. Because afaan qawweetiin taphatu waan ta'eef furmaata dhufa jedhee ta'u yaada. So ani waa'ee siyaasa Oromoo kana kan hin jechuu danda'u kana an Oromoon yoo dhuma irreessaa waraana bilisummaa Oromoo jabeeffate qofaadha furmaanni anaaf. Gaarii ani egaa siifantu baran dhaamsa waan baay'ee wanni naaf hin jiru dhugaatti egaa waan akkas gabbahee laayivii kana maal waan akkasii haasa'ee hin beeku yeroo jalqabaa kiyyaa. Wanti nani jedhu dubbiin Oromoo gaa akkuma Hacaaluun jedhe yoo dhiisanis nama hin dhiisu nama tuttuqa manatti sitti dhufaa dhiistee taa'uus hin dandeessu. Ani waanuma tokko qofaan jechuu barbaada. Inni dirreetii lolusi inni biyya keessa karaa nagaan qabsaa jedhusi akkatti amanitti namoo adeemu sun mirga. Ani Oromoon at least waan tokko baruu qabna. Jaarmiyaa tokko faarsuu baannu deeggaruu baannu wanni bakka nu ga'u tokko jaarmiyaan kana caalas baay'achuu danda'a. Summaatan godha abbaan jabaatee akeekaa fi kaayyoo irra wayyaa qabu kaayyoo irra uummata amansiisuu danda'u qabaate tarkaanfatee deema yoo egaa dirree siyaasaa akkasii uumamuu danda'an. Ani kan hin jedhu isa ba'anii dhaaba tokko waan jaalatan qofaaf inni kan arrabsamuu qaba, balaaleffatamuu qaba. Siyaasa badaa. So namni keenya jaalatee deeggaree sana hodhiise at least wal dura dhaabbachuu, wal balaaleffachuu nama akkatti fakkaatetti karaa isaa maayyaan. Amma aadaa akka dhufe bar qaama tokko yoo balaaleffanne qaama tokko yoo arrabsine waan siyaasaa gaggeessuu hin dandeenyu nutti hin fakkaatu. Yookaan jaarmiyaa keenyas waan deeggaraa jiru nutti hin fakkaatu. Waan dubbachuu dandeenyu baay'ee jira. Baay'ee dhuguman siin jedha waan umurii keenya xiqqoo kana keessatti waan baay'ee argine waan baay'ee dubbatamuu danda'utu jira. Waan beeknu dhimmatoo gabbuufnee haasa'e faayidaa hin qabu balaa malee. So namni waan itti fakkaate haasa'u miti. So waan sitti fakkaate xiinxaltee maal faayidaa qaba jedhu namni yaadee wanni jedhee gaariidha. At least wal balaaleffachuu wal bararrabsuu kana siyaasaa godhachuu haadhiifnu amala godhachuu haadhiifnu. Keessatti guddanne keessuma darbinee tasgeenya akkasumatti kee jiraan namayyuu. Diinnasi yeroo tokko nurraa amma too Jawaaris warra dabsummaa Oromoos diinni walitti qabee walitti nama hidhamuu Jawaaritti warra gammadu jira warra yeloo muuvmentii jedhee qoosu jira. Anaaf qabsaa miti egaa. Abbaan itti barbaade waan itti fakkaate haa godhu haa raawwatu. Maaliif balaaleffate? Hidhamuun obboleessa keetii akkamitti si gammachiisa? Isa tokko hidhamuun isaa sirriidha jettee kun naaf haa hiikamu jetta. Hin ta'u. Akkanatti hin ta'u. So Oromoon namni keenya keessattuu warri waa beekna jedhu warri waa hojjenna jedhu tasgabbaa'ee waa ilaaluu qaba. Cubbuu qabsoo keenya irratti hojjennaa jirra. Cubbuu qabsaa'ota keenya irratti hojjetaa jirra. Yeroo tokko gatii kan nu kafalchiisus kana ilaata. Jedhee yaada dargaggeessa hedduu kan qabsoo kana fuudhanii bakka meeqaan namoota hin beektan namoota jajjaboo qabsoo kana tarkaanfii meeqa fuulduratti butuu danda'anisuma dhugaatti warruma amantarraa qabu meeqa qabsoo kana keessaa waan borca akkasii kanarraa bilisa ta'uu namni galee mana isaa taa'e tokkoo fi lama miti. Kamanatti dubalchee nu teessisa akkasii. Qabsoo harkaan kutuu jira. Miidhaa dhaabbatanii ilaalanii waa hojjechuu harkaan kuttaadhaan kana qabu. Tarkaanfatan. Akkasii dhaabbannee waan deeggaruuf waan jabeeffannu isa ilaallatee haa dhiisu
kampanii itti walitti hojjetu. Tole malkaa seenaa hedduus galateeffadhaa. Kuni jirraa miidiyaadha. Keessummaan kabajaa kan har'a nu wali yaada isaa nuu qoodaa ture gaazexeessaa sagalee bilisummaa Oromoo malkaa seenaati. Akkasumas waa'ee aartiis keessa waan darbe waa'ee qabsoo hunda nuu qoode jirraa miidiyaatiin har'a malkaa seenaa wajjiniin shaasha jechaa oolle. Gama teeknikaatiin Shifarraa Kumalaa Guddataas nu wajjiniin jira. Malkaa seenaa xumura irratti maal laammatta Oromoodhaaf? Dhaabbanni na fakkaata. Atis guddoo galatoomii bakka jiraattee waggaa dheeraa fudhattee akkasitti wal fudhatte fakkaata. Waggaa bara 2004 jalqabaatti walgurguddinni irraa akkaatee qabsootti seenne. Bagandee beesi argina toleera. Galatoomii shaharraanis galatoomii jenna. I think yeroo wanto jennurra jirna so nama waliin gabbaanee waa tattaafannee jedhamana nama hojjenna. Hedduu galatoomi malkaa seenaa jirraa miidiyaan kuni utuu siin ibsiniin jira amma ammaatti jecha artistii kabajamaa Hacaaluu Hundeessaa keessaa kan fudhame yaadannoo isaatiif Haceen lubbuudhaan dhabnus jechi isaa hojiin isaa amma bara jireenya keenyatti nu wajjin deema. Waan biraa gochuu yoo dadhabne mucaa kana maqaa isaatiiyyuu akka waan tokkootti jiraachisuu qabaachuu qabna isa jedhu. So kanaaf jirraan akka sanitti akka nu hubattuun barbaada. Jirraas moo ogummaa keetiin yeroo qabdutti nu waliin taatee akka nu jajjabeessitus kabajaadhaan si gaafadha. Har'aaf qophii keenya isa jalqabaa kanaan xumuranna. Xumura kanarra maatii keetii wanti jechuu barbaaddu jirtaa malkaa? Ijoollee kee haadha manaa keetiin. Waa'ee Haceenatti kaaftee naannoo gidduu kanatti jirraa kaaftee jirraa actually waliin jirraa waan dandeenye waliin hojjennaa yeroo bal'aa akkas namarraatti waan baay'ee keessa seenutti nama baay'ee nagaggaafate bakka baay'ee nagaggaafate baay'ee miidiyaa kan waliin hojjennaa kan jedhu haalli keessa jiru naaf mijannee sa'aatiin iskeejuuliin hojiitti fi xiqqoo ulfaataadha waan kanuma hojjetamu bakka baadhaa fiigichaan hojjetamu kanas hojjechuu barbaanne waan bilchaataadha namni dhaggeeffachuu kan hojjechuu dhibee Duuti Hacaaluu mana Oromoo kiyyatiin waan irraa hir'isa na fakkaata guddina qabeeffatee Oromoo kana waa jechuu kana akka gabbaanii haasoftan fakkeessuu kanatti fakkaata. Waan Hacaaluu kanarratti weessi jira. Waan Hacaaluu namni duraa akkatti du'e abbaa namatu beekaa akkatti akkasitti du'e ni himan. Hacaaluu seenaa kanallee dhabe baajjeessitu wallaalan siyaasaa ta'e samuuna kana maaltu jira gamni tokko viidiyoon akkasitti Hacaaluu ajjeeftee ummata immoo hiriira yaamtee gamni tokko isinii maqaa Hacaaluutiin daldaluu feetan Hacaaluu ajjeeftanii tokko akkasitti bo'aatti barattoota hiriira baasuu barbaadanii jedha. Selama lebih kepo, at least, namoota dhimma kanarratti hojjetan Hacaaluun akkamitti du'ee kayu adda bahuu qabaa mallaqni bahee eenyutu ajjeese maaliif ajjeese kan jedhamu baramuu qabaa. Ispeeshaalii eenyutu ajjeese kan jedhamu yoo adda baafame gaarii. Kaan warra jiraatti ajjeese jira. Ani garaa gargar baasee warra baasee ajjeese abaluu jedhamee qaba bara. Warra jiraatti dhaalataa ba'ee jira. Jiraatti dhumatti labsee jira Hacaaluudha. Gabbaanii suuraa gadi garagalchanii waan akka warra jedhanii baantu jira. Warra ajjeesan yoo kanaaf warra kana otoo warri kun gabbaanii Hacaaluu irratti dhaalachuu baatanii abbaan fedhe kaatee Hacaaluu. Habashaa isaa jennu Abiisaa jennu Hacaaluu ajjeesuudhaaf abbaan fedhe akkas onneen argatu ture. Warra Hacaaluutti dhaalataa baheetu Hacaaluudhaaf
Hacaaluun akka duuf carraa bane Hacaaluudhaaf du'a qopheesse. Anyways barra gaafa tokko siyaasa Oromoo keessatti dhuguma isin jedhanii tokko waan na jibbisiise tokko kan nama baay'ee beera namni baay'ee walii qabee nama tokko garuu kana caalu akka malee itti du'ee eebbisaa wayyaanee tajjeese lafa rakkisiisa. Dhuguma beekna akkamitti akkasitti beekaa dhalootatti himnaa. Kana caaluu diinatu nyaate moonutu nyaate ka jedhu seenaa akkasumatti dhokatee nu faana jiraatu beeku gaafa nadda bahu duuta caaluuga. Akkasii fayyaa ta'e qajeelaan ulfaadhu galatuumi wanti muradheera baay'ee galatuumi. Tole kabajamaaf jaatamaa gaazexeessaa sagalee bilisummaa Oromoo jaalle Malkaa Seenaa turtii gaarii nu waliin qabaatte hedduu galatoomi isin jenna maqaa daawwattoota irraa miidiyaatiin. Qopheessee kan isiniif dhiyeesse an qajeela jitaati. Abbaan ogummaadhaan teeknikaan nu gargaare Shifarraa Kumalaa guddataati. Turtiin wajjin qabdaniif galatoomaa isiniin jenna. Gara istiidiyootti isin deebisa. Fayyaa ta'aa.